Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafune kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kadirtu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwatta kenna meeshaa obboleetteena Faaxumaati inni kuni meeshaa nama lama qabadee isinii dhufe meeshaan Faaxumaa waan amma ilaalta argitan kana meeshaan itti aanu mootu meeshaa misraati lachiin isaatu isin tagarsaa ganu viidiyoo kennan wajjin tura akkuma argitan kana algaan kun algaa meetir ka hayaadha ijoolleef barbaadeette algaan mootu kabira mana qabdi waan ta'eef dolaab algaa isii fakkaatu kun akkuma argitan kana akka kadirbanii isin agarsiisaa jiru kana dolaab algaa fi hojii wal fakkaatu ajajattee jechuudha. Kumudiinoon kadir duubatti argamu sunillee algaa kiyya kumudiinoon qabu waan ta'eef kumudiinoon itti na hojjedha itti haala kanatti hojjennee fi jirra dolaaba isiitti wal fakkeessine algaan daa'ima isii mootiyyuu dolaaba isa fakkaatu wajjin kun akkuma argitan kana dolaaba meetir kaayaa algaa meetir kaayaa daa'imaaf jechuu ijoolleedhaaf ka ta'u. Nama guddaaf illee numa ta'a ijoolleedhaaf jennaan ijoollee daa'ima osoo hin taane ijoollee umuriin 18 yaani nama tokko chaka irra rafuuf ka ta'u jechuudha algaan. Akkasin jedha otta kenna kana fakkaata algaan kuni qarshii kuma 25 hojjetamne fakkaate dhiifama galmi harkaan qabu dolaaba jira dolaabni guddichi kuni qarshii kuma 37 yeroo ammaa kanatti kana fakkaata meeshaan obboleetteena Faaxumaa asitti immoo akkuma argitan kana meeshaa obboleetteena misraa meeshaa akkam bareedaa ta'edha otta kenna majlisa kaaree jaha majlisa akkam bareedduu taate qabdee jechuudha misraan otta kenna akkuma argitan kana majlisa kana hedduu jaaladhe warra jaalattan jechuu dandeettanii akkuma argitan kana meeshaa san hojjedhe geessee asitti mootu meeshaa misraa immoo viidiyoo seenee hojjetaa jira waa hedduu asee yeroo san sagalee yeroo sanii xiqqoo girgiriif jalaa qabdi waan ta'eef jalaa balleessee jechuudha otta kenna akkuma argitan kana majlisa bicha suntaan xarabbisan garaachallee liyyitti tajaajilatti hedduu bareeddi akkuma argitan kana bareedudha dizaayinii tana finnee hin beeknu jechuudha yeroo jalqabaatiif finne warra jechuu barbaadan kana bicha suntaan baala fireemii kaalmuniyeemiin hojjetame ka MDF irraa waan barbaadan irraa hojjetame hedduu geexamee ka hojjetame isin hojjechuu dandeenya jechuudha otta kenna majlisa abbaa olkaansaa 20 kan 30 bicha suntaan kamu fireemiin ta'e almuniyeemiin akka barbaadan hojjetame jechuudha otta kenna akkuma argitan kana misraan maggaarajaa qabdi maggaarajaa ofii kenna mircaa kennan majlisa isiitti wal fakkeessine maachi goone fi jirra miila lamaan bareedu hedduu bareeda odoo fannifamee faa jechuudha otti kenna inni kun balbala aadiyyaadha ka hojjetamedha isin immoo ka dizaayinii qabu ka geexii adda addaa qabu ka hidhannaa qabu yoo barbaadan isin hojjechuu dandeenya jechuudha akkuma fedhii keessaniitiin deebii immoo akkuma meetira balballi keessan bal'aa yoo ta'e akkuma meetira balbala keessaniitiin isin hojjetamuu danda'a jechuudha otti kenna maggaarajaan kun lama tokkicha bichaa miti kuma 2,500 kuma 5 hojjetame lamaan isaa akkuma argitan kana fakkaata misraan kana bichaa miti istaandii qabdi akkuma argitan kana istaandii diqqoo taatee garuu bareedduu isiniin jedha otta kenna majlisni kun abbaa 20 lafarra ol isiniin jedhee jira kaariin takka qarshii meeqa jettan qarshii 9,500 akkuma argitan kana tiraasin isaallee mee ilaalame hin bareeddu gama tokkoon yoinata lama qabdi gama kaan illee immoo yoinata biraa qabda otta kenna kana fakkaata sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan Aashaa inda gadi jajjabeessuun irraanfatina warri mootu meeshaa barbaadan kamiyyuu elektirooniksii ta'e meeshaa mana keessaa waa xiqqaa ta'e meeshaa isin barbaadan kamirraayyuu dhiyeessina jechuudha akkuma argitan kana meeshaa misrallee meeshaa mana keessaa hedduu of keessaa qaba majlisa kana bichaa miti jechuudha keessan agarsiisaa jiru kun akkuma argitan kana tiraasiin gara tokkoon innata biraa gara tokkoon immoo aynata lama qabdi hedduu bareeddi kana bicha suntaan fedhii keessan irratti hundoofne isin barbaadanii isin hojjechuu dandeenya dizaayinii isin barbaadanii asitti immoo teessistaanii tana meeshaa aadaa qorii lama qabdi isin qorii takka gamaan kenne haala kanaan babbareechinee fi jirra jechuudha isin immoo yoo galte akka barbaadetti bootaa qayyartee bakka munu qorii kenne kana ababaa adda addaa yoo keette hedduu bareeda jechuudha barbaade ilaalame asitti buuftee keette qorii achitti immoo ababaa kaa'uu dandeetti waan hedduu das nama jedhuudha. TV inchi 32 qabdi TV hedduu wadadee jira gizee ammaa kana TV inchi 32 qarshii 18 galee jira teessoon TV kun immoo tuyyu qarshii 16 otta kenna kun haala kanaan warri TV staandi guddaa barbaadan illee ni danda'ama warri xixiqqoo akka humnaatti barbaadan illee jechuudha kun kana qarshii 16 bitachuu dandeettan isin jedha otta kenna share like subscribe gochuu hin irraanfatina viidiyoo like yoo gootan nu fayyada isin irraa waan godda'u viidiyoo laaluun keessan eegan ollee like godha warra laaltan like tuquun hin irraanfatina isin jedha akkuma argitan kana asitti illee firiijii qabdi firiijiin kun odda bitamina bira tutturee jira gatiin isaa yeroo sanitti ka bitamin xiqqaadha yeroo ammaa firiijiin qarshii 40-42 akka ta'ani mana 40 olii taree jira warri yookaan 30-35 bitaa turre sun jechuudha meeshaan mabraatiin hojjetu kamiyyuu hedduu dabalee jira kana beekuu qabdani meeshaan kamuunuma dabalaa akka meeshaa elektirooniksii dabalee garuu hin jiru jechuu isiniin barbaadeeti kun akkuma argitan kana masoobii ka biddeena ka daabboo qabdi jechuudha adda addaan eeleta quraanii tama biraati adda addaan qabdi misraan maashaallah yoo ifaan badeellee akka quraan hojjetatutti kun eelee quraanillee dhiyeessinee fi jirra jechuudha qopheessinee fi akkuma jessiitiin kana fakkaatti tun quraan hojjetti ta'e ta'an tuma biraatiin hojjetti
Sinin jedha daawwatta keenya ilaalaa keessi illee hedduu bareeddi ta'uu biraatti dhuunfaa keessi akka malee bareeddi. Baay'ee silee subilee nama rakkiftu maaliin silooftu arjettan immoo jechuudha akkuma eelee tamiitu maashaadhaan barbaadanii ani waanuma duraan eelee taanii sileessanii silooftu wanta adda godhamu hin jiru asitti immoo soolarii qabdi soolarii kana yoo ifaan badeetti fayyadamuudhaaf nama fayyada warra katamallee yoo ta'anii ifaan yeroo tokko tokko ni bada yeroo san soolariin kun nama fayyada jechuudha daawwatta keenya kun haala kanaan bitatteerti jechuudha misiraanii kaameraa biliilichi bakka jedhu kanatti daawwatta keenya yoo duraan qabu amma irra dhufee jira dhiifama. Waatu ragaleeti malee barbaanne tiimiiti akkana ta'e akkuma argitan kan irraa balleessee jira kadiirtu kaameraamaanii kenna isa tulaalee babbareechee waraabaa jechuudha daawwatta kenna kana fakkaataa share like subscribe godhaa isiniin jedhee gizee dhibba irra deddeebite maan gaafatta kanaan hin jenne asitti akkuma argitan kan istoovii kan namni hunduu jaalatee bitataa jira istoovii akkaan faayidaa guddoo qabduudha warri gara itti fayyadamellee istoovii akkaan faayidaa guddoo qabdu jedhee ragaa isii baa jira istoovii tanaaf asitti immoo mandajaa kasala qabdi mandajaan kasalaa kuni yoo barbaadan distii guddaa fi barbaadan xixiqqaaf illee kata'uudha akkuma argitan kan sibiila haala kana deebiftanii distii xiqqishullee irra kaa'achuu dandeettanii isaas jalaa deebistanii immoo distii guddaallee itti fayyadamuu dandeettan isiniin jedha daawwatta keenya asitti immoo kursii yookaan teessoo pilaastikii kana qabdi irra ta'anii gizee takka takka itti fayyadamuuf nama fayyada jechuudha wanti nama fayyadne hin jiru meeshaa ta'e asitti immoo distii saramiikii qabdi distiin saramiikii tun abbaa afurii taate hedduu orjinaala furdoodha. Isiniin jedha daawwattoota keenya meeqa yoo jettan gatiin meeshaalee kanneenii meeshaaleen mana keessaa kunniin na bira tutturee jira hunda bitamee meeshaan Majlisaa fi wanta akka firiijii asaana akka bitame jechuudha. Majlisaa fi maggaarajaa fa'a, tiivistaandii fa'a, tiivii fa'a. Kunneen meeshaa na bira tutture waan ta'eef baasee walitti qabee bakka tokkotti illee haala lattuufin waraabiif jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoo laayikii gochuun irraa hanfatina viidiyoon keenyallee gara dhumaatti deemaa jira. Isin immoo warra meeshaa barbaadan lakkoofsa bilbila keenya duwwaa 977 69 66 50 jechuudhaan imoo waasappii teelegiraamii qabnaa keessattuu gama waasappiitiin sirrittiin isin simannaan isiniin jedha kootta helonuun jedha ramadaana badee ture onlaayinii irraa dhiifama isiniin jedha biizii taane iidaa wanta adda addaatiif amma garuu gara dalagaa dachaanee jirra waan ta'eef warra dhufta waasapp irraa akkanaan namni beeytanii dhuftanii heloo jechuu dandeettanii maandajaa karabaatan immoo namni isin bitan hin jiru faayidaa bichaa osoo hin taane ijumaanuu rakabooti biratti yoo dhiyaatte hedduu namatti tolte jechuudha daawwatta keenya asitti yookii warqaammaa qabdi obboleettiin teenaa yookii warqaammaan gizee ammaa kanatti 2500 galee jira roottoo qulfii qabdi. Rakabooti abbaa gadaa gara fuuldura duuba zooree jira dhiifama isiniin jedha saarbisii tana qabdi rakabooti abbaa gadaa immoo jechuudha daawwatta keenya yoo meeshaan wajjin isaa wajjin jijjiiru kuni waanuma akkasumallee faayidaa guddaa qabu miti garuu yoo wajjii dhufe nu wajjuma isinii kenna yoo bakka tokkotti yeroo julmaaf innu irraafutu jira yoo irraaf immoo nullee waan goonu hin qabnu jechuudha akkasiin nu hubachuu qabdanii asitti immoo sufraa nyaataatiif kabuna qabdi obboleettiin teenna misiraan akkuma argitan kana kun sufraa guni kabunaati sun kan nyaatati jedha daawwattoota keenya viidiyoon keenya kaarraa kana fakkaataa waan gammaan hojii turtanii guddaa isin galateeffadha daawwattoota keenya warri gara keessattiin dhuftanii maa badde maal taatinaan jettan iida baadiyyaa dabarsinee sababa kanaaf banne dhiifama isiniin jedha daawwattoota keenya har'aaf xumuree jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.